asoosama gabaabaa jaldeessaa fi qamaleetu ooyiruu namicha tokko keessaa boqqoolloo nyaataa ture. Namichi yeroo hunda jara kanaan wal lola. Guyyaa tokko namichi abbaan ooyiruu du'e kan jedhu oduu dhageennan qamalee fi jaldeessi gammachuun lafa guutan. Ganamaan ka'anii gara ooyiruu deeman. Yeroo achi gahan boqqoolloon hin jiru. Sababni isaas abbaan ooyiruu waan du'eef. Yeroo baay'ee diinni jiraachuun sababa jireenya nama tokkoof bu'uura. Na qofaa miti haala mijeessitoota maleedha. Yoo diinni hin jiraanne xiiqiin hin jirtu. Diinni yeroo itti sababa jireenyaa fi bu'uura jireenyaa namaaf jira. Muka bishaan qarqaraa yoo muran riqicha namaaf ta'a. Machiisu immoo rakkoo yookaan immoo chaalenjii gama hundaa ilaaluudhaaf carraa argachuudha. Wanta hundaafuu xiyyeeffannoon dogongora dalaguu dhabuun osoo hin taane dalaganis irraa barachuudha. Hanga dhumaa yookaan immoo firri hanga dhumaas hin jiru. Yoo waan jibbinu hin beekne waan jaalannuus deeggaruuf yookaan immoo hubachuuf hin dandeenyu. Yeroo kamiyyuu diinni ni jira. Sakaalanii sammuu namaa doomsu bishaaniif ibidda walitti firoomsu. Hojiin jara kanaa bitaanarraa galee goromsi maseenee sangaan jabbii dhalee. Kan keessaa hin baaneef maaliif daakta garba? Barri baraan sokkaa gaaf tokko ni darba. Kan qopheesse isinii dhiyeesse aan Abdulhakiim Ahmad Barii Miidiyaarra.